Guidance ni fata'u faisaa based on financial irra. Arraa akka paycheck protection programii apply tingoonu wajjin ilaalla. Egaa garas deemu duraa paycheck protection programii kuni maalii fi akkamitti fayyadamna isa jedhu yoo ilaalle gaarii. Egaa paycheck protection programii kana percentiin 60 miindaa akka kaffaluu fi percentiin 40 immoo business mortgage interest, business utilities, isaan kanaaf business rent, isaan kanaaf immoo percent 40 isaan kanaaf akka fayyadamnu jedha jechuudha. Egaa anga yoomitti tura applicationin kun isa jedhu applicationin kun amma August 8 2020 kan inni baname, kana dura sin ture incufame amma deebame dheengadda baname amma garuu amma August 8tti tura jechuudha. Eenyutu apply gochuu danda'a isa jedhu small business ownerin hundumtu warmo small business qaban hundunu apply gochuu danda'u jechuudha. Kana keessa eenyutu qualify godha apply gochuuf isa jedhu nami gaafa February 15 small business kana run gochaa ture yookaan immoo namni February 15 small business qabu ture hojjetaa ture apply gochuu hin danda'a jechuudha. Egaa kuni maallaqni kuni liqiis ta'uu danda'a, tolas ta'uu danda'a. Egaa akka fayyadama keenyaatiiti liqii ta'uufuu tola ta'uufuu akkaataatti nun fayyadamnetu murteessaa jechuudha. Yoo akkaataa guidelinesiin CARES Act jedhutti yoo fayyadamne tola ta'a jechuudha maallaqni kun. Egaa yoo tola ta'e akka tola ta'uu fi forgiveness application jedhu sana guutuu qabna jechuudha. Isa kana yommuu goonu immoo loonii kana yookaan immoo liqii kana maaliif akka fayyadamne kan agarsiisu dookumentii keenya ol kaa'uu qabna jechuudha. Tokko ishee maallaqa kana maalirratti akka oolchine, maalitti akka baafne, maaliif akka fayyadamne rikardii keenya sirriitti qabachuu qabna jechuudha. Egaa yoo akka eeyyamame sanatti fayyadamne akkuma jedhe sila percentii 60 miindaa kafaluuf, percentii 40 immoo business loonii keenya yookaan immoo mortgage interest, business mortgage interest kafaluuf, utility kafaluuf, business rent kafaluuf yoo fayyadamne ta'e 100% yookaan immoo 100% tola ta'a jechuudha. Inni taanu yoo waan jedhame sanaaf fakkeenyaaf percentii 40 sanaa isa office rentiidhaa fi office utilityidhaa fi yookaan immoo business mortgage interestidhaa fi yoo hin fayyadamin hafne maal ta'a isa jedhu maallaqa isa waan jedhame sanaaf hin fayyadamin hafne sana isarratti dhala percentii tokko nu kafalchisu jechuudha. Liqii ta'uu tola ta'uun isaa hafee liqii ta'a jechuudha. Waan jedhame sanaaf yoo hin fayyadamin hafne tola ta'uu dhiisee amma gara liqiitti naanna'a. Liqii yommuu ta'u immoo maallaqa sanarratti dhala percentii tokko wajjin maallaqa sana deebisnee gashinaa jechuudha. Kan ammoo yoomitti deebinee gashina isa jedhu waggaa lama keessatti yookaan immoo waggaa lamatti dhala percentii tokkoof haadha isaa wal duukaa deebifnaa jechuudha. Gaaffiin inni biraa namni unemployment benefit fudhataa jiru paycheck protection programii loonii kanas fudhachuu danda'a isa jedhudha. Fudhachuu hin danda'u. Isa kana double dip waan jedhanii fi tokko isaa malee lamaan isaa wal duukaa fudhachuun yeroo tokkotti lamaan isaa wal duukaa fudhachuun hin eeyyamamu jechuudha. Gaaffiin inni biraan immoo anoo unemploymentii fudhataan ture amma garuu unemploymentii kana nan dhaabuun barbaada yookaan immoo dhaabeera paycheck protection program fudhachuun danda'a isa jedhudha. Kun egaa deebii hin qabu. Maal jechuudha? CARES Actiin kana addaan baasee lafan keenya hin danda'amas hin jenne hin danda'amus hin jenne. Garuu namoonni baay'een utuu unemployment benefit fudhachuun hin jalqabiin paycheck protection program loonii kana fudhatanii achi immoo torbee 8 booda sababiinsaa paycheck protection programmiin kun kan torbee 8 waan ta'eef yookaan immoo kan ji'a 2 waan ta'eef
ji'a lamaaf isa kana fayyadamanii ji'a lamaa booda immoo unemploymentii kan fudhataa jiran jiru. Immoo unemploymentii fudhataa turanii dhaabanii unemploymenticha dhaabanii paycheck protection program loonii kan immoo kan fudhataa jiran jiru. Kun egaa maal jechuudha? Seeraan addaan baasanii waan hin kaa'amiinii fi fudhachuun hin danda'ama hin danda'amu. Waan hin jedhamiinii fi namni fudhataa jira jechuudha. Egaa walumatti qabaatti maal gochuun nurra jira isa jedhu abbuma isaati murteeffata. Unemploymentii anoo dhaabeeraa PPP loonii kana fudhachuun barbaada namni jedhu yoo jiraate murtoon kanuma mataa isaatiiti. Sababiin isaa seeraan waan addaan ba'ee qulqullaa'ee hin taa'iniif namni akkuma isatti fakkaate godhaa jira jechuudha. Wal duukaa yeroo tokko garuu fudhachuun hin eeyyamamu. Inni seera alaa jechuudha. Inni yakkadha jechuudha. Egaa maalumaafuu yommuu appilikeeshinii loonii ma fedheefu yookaan waanuma fedheef yommuu appilikeeshinii gootan paycheck protection program loonii fudhattaniittu yommuu jedhamu eeyyee jettanii guutuu qabdu. Isuma dhugaasaa guutuu qabdu jechuudha. Yookaan immoo amanamummaadhaan yoo guuttani rakkoo booda dhufullee irraa ooluu dandeessu jechuudha. Egaa erga kana enne booda mee kotta gara appilikeeshinii isaa sanattiin wajjin deemnaa jechuudha. Gadda kana dhufnee www.cabbage.com/paycheck-protection-program. Right? And that kind of get started now. Asitti account durabanna create cabbage account era. Random email iman godhaa jirani. Create gona continue in next debine. Okay, and then kanatti our products are paycheck protection program. Apply. Apply for federal relief through paycheck protection program. SBA paycheck protection program. Small business can apply for loans up to 2 billion for payroll and other eligible expenses. Apply in okay. Business name, your business name. Maka business case nigashitu. I do business under a different name. You're more business in case and makabira of hatikabate. At the kana kliki gotani maka business nagashitu. You're more makabira kabate makoma case nagashitu. Continue. First name. Continue. What's your business phone number? Phone number igashina. Domain number irakune. I agree enna. Continue. How many employees did you have as of February 15? You got February 15 dura, February 15 itti hojii hojjetaa nera. This includes employees who receive W-2 on your payroll, including yourself, if applicable. That is, if you are self-employed or salaried. Okay. Okay. Tokko namatu makenya watante hivi.
Adana kana jira, how do you count employees edu? Adana kana akkas goone ilaaluu dandeenya. How do I count employees? Who counts? Yourself as the business owner edha. Full-time employees, part-time edha. Isaan kana ilaaluu dandeessu jechuudha. Matuma koo lakkaa'ee tokkoon jedhaan matuma koo ta'edha. What's your company structure edha? Sole proprietorship hojii dhuunfaa warra jettu ta'ee baay'oonni warra Uber, Lyft, taxi kuni sole proprietary ta'uu baay'een isaanii kanaafuu sole proprietor jennu. Sole proprietary jala dokumentoota barbaadanii you have self-employment income that you report with form 1040 schedule C jedha. In most cases you don't have an employer identification number hin qabnu. Select gona. Do you or your business classify as any of the following? 501c, 3 non-profit, malin jedha. Independent contractor jechuun dandeessu Uber yookaan Lyft yookaan taxi yoo oftanii or eligible self-employed individual kun best fit gochuu danda'a. Next step 2. What's your 6 digits business code? Kunigaa warra Uber Lyft oofanii fi 4853 taxi or limo servicing kuni taxi servicing kuni ta'a yookaan limo ta'uu danda'a. Okay, continue. Is the applicant a franchisee that's listed in SBS? When did you start your business? This is the date you started earning as a sole proprietorship or independent contractor. January tokko jedhani. January 2019. Continue. In 2019, did you file W3 for yourself or employees? Kuni warra hojjettoota qabaniif. So kuni miti jenna. In 2020, did you file Form 1040 Schedule C? Yeah. Be sure this marks line 31st of your 2019 Form 1040 Schedule C. Schedule C 2019 tax return keessan irraa Schedule C 1040 Schedule C irra isa jiru fudhattu jechuudha. Okay. Schedule C irra deemtanii line 31 irra isa jiru gashitu jechuudha. Figarii sana lattanii taxi keessan irraa laaltanii jechuudha. Tax 2019 of course. Kuma soddoma majennu. Continue. Is the United States the principal place of residence for employees? US case jiratote. As the applicant received SCBI economic injury disaster loan between January and April 3, January fi April 3 jedha. Kana jiddu kan fudhate yoo jiraate eeyyee jedha. Meeqa fudhadhe? 2,000 fudhadhe. Achi deebee continue jenna. Okay, based on your information, you can be eligible for a loan of $8,250 pending final SCBA guidelines. This is based on an average monthly payroll calculation of 2,250. Let's complete your application. Continue. Please estimate what percentage of your loan will be spent in each of the following categories over 24 weeks after the loan is disposed. At least 60% of the loan proceeds must be used to cover payroll costs in order to receive a total loan forgiveness. Okay, that's legendary. This information should be verified when you request the loan forgiveness. It will not impact your eligible PPP loan amount. Kanafu percentage atama fayyadamna ayennu payroll cost dafi mortgage dafi diddama ayennu utility diddama ayennu walitti dhibba tokko ta'a jechuudha.
So walitti dhibba tokko ta'a. Kanaafuu continue in Saboda. What's your US citizenship? Okay, US citizen, green card or lawful permanent resident in Jira, non-immigrant alien. And you put immigrant alien. Continue. What's your social security number? Social security number, randomly the kunisi, but Angela randomly committed to code. So in Nitano, what's your job title? Okay, owner, I know. Continue. This is the address you provide on your 1040, okay? Continue. Business address fee, home address in Tokote, is one Kiligonan Sinivida. Achi continue to date of birth. Anoda imasila malika kanotika. Okay, what's your personal phone number? Canada. Continue, Jenna. What percentage of your business do you own? Percentage business in Kanko contain. Dibba Kanko Dachur. Continue. Is applicant or any owner of the applicant presently suspended? No. As applicant or any owner of the applicant or any business owner controlled by any of them ever obtained a direct or guaranteed loan from SBA or federal blah blah and delinquent? No. Is applicant or any owner common management? No. Continue. Is applicant or owner a debt, bankruptcy? No. Is FISA part of the? No, not part of corporate group. Continue. Is applicant or individual owning 20% criminal charge? No, no criminal charge. Initially keessanii addana kana keessu kanko WIN fakkeenyaa fi kan immoo FF no felony involving felony fraud. No. You, as an authorized representative of the business, certify in good faith to all below by checking next to the box. The applicant's in operation on February 15, a year. Current economic uncertainty makes this loan request necessary, a year. The funds will be used to retain workers and maintain payroll or mortgage interest payments, lease payments, and utility payment as specified under the Paycheck Protection Rule. Okay. The applicant will provide to the lender documentation verifying the number of full-time on the application a year. I understand that the loan forgiveness will be provided for the sum of documented payroll costs, covered mortgage interest payments, covered rent payment, and covered utilities not more than 40%. During the period beginning February 15 and ending December 31st, 2020, the applicant has not and will not receive any other loan under Paycheck Protection Program a year. I further certify that the information provided is true and accurate. I acknowledge that the lender will confirm the eligible loan amount using the required documentation submitted. I understand, acknowledge, and agree that the lender can share any tax information. Continue. Kun egaa summary dana kanatti
kana information igashine hunduma sarra deebina ilaallu. Okay, sirrii ta'uusaa. Yoo sirrii ta'ee, you certify to the best of your knowledge that the information provided here is complete and accurate. Yeah. I have read the statements including the application. The applicant is eligible to receive loan under rules effect. The applicant is an independent contractor eligible. Okay. Inni kuni namoota PP loonii fudhachuu danda'an isaan kana ta'uusaa addana kana liistii godhee kaa'achuudha. So, isa booda submit application jenna jechuudha. Submit application. Okay. Amma isa booda application keenya submit gooneerraa maal jedhasi immoo just a couple more steps. Once completed, we can submit your application to SCBA for final approval. Okay. Now, achi maal goona? Step tokkoffaa answer new questions. Step lammaffaa submit requested document. So, anjennama view requests maal nu gaafata. We need a bit more info. Fakkeenyaaf you can submit documents such as prepared version of 2019 Schedule C, okay, which shows income or loss from business you operated or profession you practice as sole proprietor. Kanafu, desktop irratti save godhannee yeroo ta'e 2019 1040 Schedule C sana asidannee locate file enne upload gochuun irra jira jechuudha. Okay, upload godheeramma submit jenna. Submit. Okay, achi deebine next. Okay, amma maal nu gaafate? We need more information again. For your security, we need to verify a few details, okay? For example, you can submit documents such as government ID, okay? Driving license ta'uu danda'a, ID keenya, upload goona. Must submit. Okay, success, jedha. Next. Must more documents. For example, you can submit documents such as 2020 invoice or bank statement or book of record to establish your business was operating effective February 15. Kuni maalidha? February 15 irratti hojii irra jirra. Hojii dhuunfaa kan hojjetaa turre. Waan jenneef hojii dhuunfaa san hojjetaa turuu keenya kan agarsiisu dokumentii barbaadanii jechuudha. Kanaafuu February keessa bank statement irratti galii nuu gale. February keessa galii nuu gale kan agarsiisu bank statement keenya upload gochuu qabna jechuudha. Kan galii keenya san agarsiisu February keessa jechuudha. February 15 edeni garuu February keessa galii keenya kan agarsiisu jechuudha. Hojii keenya sanarraa maallaqa nuu gale. Kanaafuu locating godha. Desktop korraa dhaqee ammas dokumentii kana bank statement kana submit jedha. Achi deebee next jedha. Ammas dokumentii biraa, for example, you can submit documentation such as idle loan statement, EIDL statement. Kun immoo EIDL loonii fudhadheera waanan jedheefi isa fudhachuu kee kan agarsiisu yookaan immoo baankii kee keessa galuusaa kan agarsiisu yookaan immoo any communication maallaqa ammas fudhachuu kee kan agarsiisu upload godheedha. Kanas desktop irratti save godhanneerra. Kanaafuu upload ennamasi submit next ennamasi ammas immoo we need more edheeramasi documentiin innammaa immoo personal address kan qabu, personal name kan qabu, addressii fi maqaa ka qabu documentii upload gochuu nu barbaachisa. Kana keessaa for example social security da. Social security actually addressaan qabu. Government issued addressing kun jira, business marriage license, phone number, phone bill showing
phone number tied to personal address jedha. Biiliin foonii keenyaallee adraashaa keenya hin qabaatee isa upload gochuu hin dandeenya. Kanaafuu locate jenna. Isa kana select goona. Upload jenneeto submit. Achi deebee next jenna. Amma immoo kabiraamaan nu gaafata fakkeenyaaf business name document kan agarsiisu, business address kan agarsiisu, tax ID kan agarsiisu, business phone number kan agarsiisu. Egaa hojii dhuunfaa warri akka Uberii, Liftii, taksii kuni offices hin qabdan yoo ta'e, business name hin qabdan yoo ta'e, business name keessan maquma keessan yoo ta'e, business addressiinis adraashaama keessan waan ta'eef adraashaama keessan kan agarsiisu tokko liizii ta'uu danda'a, liizii mataa mana keessanii yookaan immoo businessiin keessan office yookaan businessiin keessan addressii yoo liizii qabu ta'e isaa yoo hin qabu ta'e immoo kanuma mataa keessanii liizii keessan yookaan rental agreement keessan foon biilii keessan akkuma sila isiniin jedhe asitti dokumentoota kana upload gootu jechuudha. Select goona, locate the file, upload, submit. Amma thank you, your requests have been completed, your documents have been submitted for review, and we will contact you within 3 to 5 business days. Hundumasa fixeeraa jechuudha. Isaa booda done jechuun hin danda'a jechuudha. Amma erga kana goone booda add deposit location jedha. Add account, egaa dirqama miti kuni. Garuu immoo bank account keenya dana kana kaa'uu qabna waan ta'eef. Maallaqni nu galu suni kan akka bank kanatti akka isaan deposit godhanii fi bank account as kaa'uu qabna. Kanaafuu baankii keessan as keessaa filattanii too bank account keessan asirra gashitu. Egaa kana fakkaataa video kana yoo jaallattan like if subscribe gochuun dagatina. Video biraatiin immoo wal agarrutti nagaan naa ta'a.